متينال أبان جدي متينال إنجدي عند لمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم حركة كبجم توتا جالة توتا إلما لرما جرتني فياكي سني بجرالتني إيجا ولما سني قبل إيرو في جسورة هرة توقفان ittiiqaa baga rabbiin isa gammachiise dhugaa dubbachuu fi ani ulfoota ishee yoo nagayin mucaa harkatti baachuu ishee argee ulfa ishees mucaa ishee waluma faanarraan argean dhugaa dubbachuu wallaahi. Kanaafuu ittiiqaa baga gammaddee baga rabbiin si gammachiise ammallee waliin umurii dheeradhaa waraa ammallee dhugaa rabbii ilmoo barakaa rabbiin siniif haa kennu waraa karra guutaa waraa mana guutaa waraatii karra jechuun karra wariidha mitiire waraatii mana guutaa jechuu kooti dogongoreen achi deemee jechuudha. Kanaafuu baga ilmoollee rabbiin si agarsiisee baga gammaddee baga rabbiin si gammachiisee waliin umurii dheeraa ilmoo kee wajjiniin haadha manaa kee wajjiniin siin jedhaa baga gammaddee bagatti si ga'e kanaan hundaanuu waliin waraa bulaa ammallee umurii dheeradhaa siniin jennaka. Ittaansee immoo wayiin egaa samoonii kana bukeessaa jirru wayima Abrish faati. Abrishii amma akkuma yoo viidiyoo arguun abdaniga viidiyoon tokko mucaa geessitee manatti itti kennitee jirti jechuudha. Mucaa fuutee manuma geessitee jechuudha. Kan mana geessisiise immoo roottaadha jechuudha. Mucaa geessitee kanaa booda waggaa 3 itti rakkadheen jira wanta ta'eefi kanaa booda immoo ati guddisii akka barbaaddee godhii jettee dhaqattee manatti itti darbattee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi mucaa dhiisteen deemini hin rakkisaa ani maalitti kenna akkam godhaa jedhee kadhatullee dhimma keetii ani waggaa 3 wajjin rakkadhe amma mucaan guddateera fuudhiitii akka barbaadde godhadhu kan isheen jettee jechuudha. Kadhataa too jiranii goddanyoonni illee too kadhataa jiraniiti itti darbattee diddee jechuudha. Mucaa immoo gadettee gattee abbaa kee bira jirta uffata sii bita waan barbaadde sii bita boossee hin rakkisiin jette mucaa maddii keessan gattee gadi baatee biraa boo'icha keessaa fuutee jechuudha. Akka jechaa jiranitti biyya alaa isheen edha doorsisamteeti lubbuun wayii nafseeti gaa beetu mitiire lubbuudha wayii lubbuu tonta ta'eefi kamtu doorsisamee yoo rakkinni tokko irra ga'ee nafsi lubbuu ishee sanaaf sodaatteeti kan isheen kana hojjechaa jirtu natti fakkaata. Kana biraan immoo kan isheen gadi baatee hooboossu waan giddiitiin gaddadamtee waan otoo isheen fe'in humnaatiin kana ishee godhanidha natti fakkaata. Namni baay'een kan odeessaa jiru jechuudha. Kadhatee mucaan mazigijjuu miti waan hunda qopheessiti malee akkasitti akkamii mucaa darbattee deemta jedhanii goddanyoonni illee waa kadhatanii hin diddee jechuudha. Gadi baatee boo'icha keessaa fuutee isheenis immoo jireenya namaa diddee jireenya namaa keessa galanii waan namni tokko hin oolle giddiitiin kan namni hin hojjenne hojjettee ta'a. Kan namni hin oolle ooltee ta'uu namaan jedhanii hin ulfaata. Isheettis kanatu ulfaatu mala ilma namaatii yaaddi jedhee yaada. Kanaafi kan isheen baatee biraatii boo'icha keessaa fuutee deemte isaa boodarra Abrishii mucaa waliin deemnaa kan inni jechaa jiru. Mucaa barbaaddee geessii marmara akka barbaaddee godhi kunoo mucaan keetii jettee kan isheen itti darbattee biraa deemte jechuudha. Gara biraatiin immoo biyya alaa si deemsisnaa eessatti si arguu ati ajaja sitti laatamee dirqama nuti sitti kennine baay'ee kan isaan jechaa jiranii isaan kan ishee godhanii fi dirqama sana baay'ee jedhanii kan jedhachaa jiranitti.
Kanaaf intalli biyya alaa deemuuf hunda fixattee qopheeffattee teessii kana bichaa godhiitii isaa booda warri si doorsisanis warri ati nagaatiin hin jiraattu siin jedhu seddeetti si arguu qabu. Ati biyya alaa deemtaa kan isaan jedhanii kanatti gashaniira ni'anii intalli fira mucichaatii kan mucaasa magaala sana fira isaatii kan jechaa jiranii maqaa isaallee hin beeku warma lama ta'e amma ruutaa kaan irra olii gadarreedu kana kan isaati fira isaatiiyyuu jechaa jiru kanis intalli gungumayyuu ilmooyyuu hin qabdu barumsa keessa turtee jedhanii birrii biyya alaa ceesisanii birrii kaffalanii fiiti kana hojjedhuuti biyya alaa si deemsisna kan isaan jiranii jedhanii intalli waan hunda fixattee biyya alaa deemuuf qophaa'aa jirti kan jedhanii odeessaa jiranii jechuudha. Jireenya namaa diiganii bultii namaa diiganii jireenya namaa kana akkasitti hammasanii ka'anii immoo biyyarraa baanii biyya namaa deemuu jechuun akkam amma ulfaatu akkam cubbuu namatti hojjetanii biyyarraa yoo ba'anii akkam fuulduraafuu akkam gaarii ta'a kun yoo ilaaltan gaariidha. Namni tokko gaariin hojjetee eebbaan manaa baheyyuu kan milkaa'u abbaa qaba. Nama dhibba keessa dhugaa dubbachuuf kan milkaa'u abbaa qabaa jechuudha. Kanaafuu jireenya namaa diiganii birrii sana fudhatanii biyyarraatii ba'anii dalagachuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Gaarii hojjetanii otoo ba'aniidha. Kan hundinuu nama mijaa'u, kan hundinuu fuulduratti namaa tolu, kan boruu namaaf tolu sila gaarii hojjetanii gaarii madalaganii ilma namaaf biraa deemanii bareedaadha. Yakka hojjetanii namarraa dabaa kaanii manaa ba'uu jechuun fuulduruun boruma isaafuu waan isheef hin tolleedha kuni. Waan borutti qaanfattu, waan borutti gaabbitee iddee fuutuu dhabdudha wanti kun jechuudha. Har'a wayin isheen beeksisa ishee akkasii goona jechuu danda'u, wayin siin akkasii goona jechuu danda'u jarri jechuudha. Doorsisaatiin jedhaa jiru akka jedhanitti. Kanaaf isheen amma lubbuu ishee baafachuu fi dabaa namarra keessee biyya bahuuf deemaa jirti jechuudha. Birri sana immoo birri isheen kana gootu sana sii kaffallee si deemsisna kan jedhanidha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmi namaa dabaa hansin hin beekne tokko, hansin quba hin qabne tokko yoo fuudhee akka oqqeessinitti maragu kana baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi. Akkam namatti haa dhaga'amu waan siniin oolte wasiniin jedhan otoo obbeettanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma isheen gaddadamte namoonni baay'een giddiitiinidha doorsisaadha maatii isheetiin doorsisamteeti lubbuu isheetiin doorsisamteeti kana hojjechaa jirti malee ijoollee wajjiniin biyya tokkooyyuu ba'anii viidiyootiin isheen bultiillee hin godhanne barumsa keessa jirti waan bultii godhatti hin qabdu birriitiin bitamteeti ani isheen jireenya namaa diigaa jirtu kan jechaa jiranidha. Abrish saatii kanatti xalaata jechuun xalaata cimaa qabaa jechuudha. Namoonni gaariin immoo ruutaa irratti xiyyeeffatee jira jechuudha. Ruutaa irratti xiyyeeffatee isiniin jedhu ruutaan akka soba ta'eetoo beektuu sababa barbaaddeeti. Ammallee namni ammas dedeebisanii kanaasaa jiranii kanumadha. Sababa barbaaddeeti Abrish irraa gargar bahuu malee hin beekti kun akka soba ta'ellee kan jechaa jiranii jechuudha. Namoonni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan akkasii dhugaa dubbachuuf rabbiin isinirraa haa qabu. Rabbiin waan isin hin beekne kana waan isin gurraan qabne ijaan qabdan waan isin dhugaa keessan nutsuu keessan yoo namni akkasitti maqaa isin balleessuu dhufu kana kan akkasii jala rabbiin isin haa baasu dhugaa rabbiin nama gaddisiisa. Kana marti immoo obboleettiin immoo deemteetti bira maaliif zim jettee teessaa maaliif yoo akkasitti kanatiin oolte siin jedhanii kanatiin goone siin jedhanii maqaa kee si xureessanii maqaa kee balleessanii maaliif innati teessee ilaaltu teessee ilaaluurraa furmaata tokkotti deemii karaa seeraatiin deemii kan isheen jette jechuudha. Obboleettiin isheen hangafni guddooni akkasittiin teessee ilaaluurraa karaa seeraatiin deemtee maqaa kee si bade kana giddiitiin ilmoo namaa fuudhii yoo siin jedhanu kan ilmoo keen taane giddiitiin ilmoo namaa fuudhii ilmoon kun kan keetii yoo siin jedhanu seera deemtee otoo kissii itti bantee teesseen ilaalini
kissii itti banii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Innis immoo nagaatiin Ruuttaan haa hiikamtu ilmoo keenya. Kana booda immoo ani nizim jedhee fi itti ilaaluufi malee kissii nan deema. Garuu mee amma dhumaatti bakka inni ga'ee dhaabbatu ilaaluufidha malee kan inni jedhee deebise obboleettii isaaf jechuudha. Isheenis immoo dhugaa jettee amantee jirti, fudhattee jirti wanta ta'eef isheenis jireenya mataa ishee jiraachuudha. Anis jireenya mataa koo jiraachuudha. Kanarra maaliin godharee ani of beekaa, ani ofitti amanummaa hin qaba kan inni jedhee obboleettiif deebise jechuudha. Kanarra teesseen ilaalliin akka nama waan qabne akka namatti qobaa jirtutti ho'asan asiin akkas ta'anii nutti dhaga'ama kan isheen jirtu ani isheen jette jechuudha. Dhufuma isheeyyuu as baatee nuti suuraa isaa jirraa duuba isaa jirraa nama duuba isaa hin jirre isinitti fakkaatiin qobaa miti, qobaan alannee maatii qaba, zarii qaba. Wanta isinii akka kana irratti xiyyeeffatanii obboleessa keenya xiqqeessuuf haamilee isaa cabsuuf irratti duultanii nuti immoo gizee hin qabnu gizee teenyee sin ilaallu boru sirraa iftaa sirraa jenneeti sin dhaggeeffanne malee sadarkaa kanarraa gahaa jennee miti. Giddiitiin immoo kan obboleessi keenya mucaa hin qabne mucaa namaa giddiitiin ati hankeetii amanii giddiitiin nurraa fuudhii wanti sin jettanii hin qabdanii nutis kara barbaachiseen hin deemnaa kan isheen jettee jechuudha. Fi isheellee as baatee kan dubbatte obboleettiin. Akkuma argitan kana gaamma dubbiin itti fufee jira jechuudha. Dhaabbiin qabu. Jarri intalli immoo amma isheen kana keessaa mataa ishee fudhattee baahuu fi qobbii irra jirti akkaan jechaa jiran egaa. Namoonni gargariin immoo isheen hedduma geessuyyuu hin qabdu akka isheen hin deemne ishee goosisna kan jechaa jiranii jechuudha. Obboleessa isheetti daawalanii inni immoo maaltu sin gashee maalumatu sin kana keessa si gashee jedhee inni nama baay'eef kan inni bilbila jalaa kaasee arrabsaa jiru jechuudha. Qoyin argitaa ani isheen sin biratti biyya alaatti argamtu malee yoo sin dhageessanii kanarratti hin argita jedhee dhaadataa jira obboleessi ishee jechuudha. Ufii guddina barbaaduu fi ufii immoo waa itti ba'a jechuu jedhanii yaadanii immoo jireenya namaa diiganii miti silaa kan guddina barbaadanii jechuudha. Jireenya namaa bultii namaa diiganii otoo hin ta'in rakkatanii liqeeffatanii akka ta'e taa'aniiti biyyaarraa ba'aniiti carraa ofii carraaqatu malee nama wal diiskisanii bultii namaa diiganii jireenya namaa diiganiiti mana biyyarraa ba'anii jireenya mataa koo of guddisaa maatii koo guddisaa jechuun miti cubbuu namatti hojjetanii miti silaa an ture. Bara keessa jirru ani hin beeku nama sodaachisaa jira dhugaa dubbachuu fi wallaahi akkas taanaan nama sodaachisaa jira. Nam tokko hansin quban qabne tokko giddiitiin amanii giddiitiin narraa fuudhii yoo asiniin jedhamu sin gaddisiisa dhugaa rabbi wallaahi. Bara gizeen sobni dhugaa ta'e dhugaan immoo soba ta'e keessa jirra jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata waan hunda isaatii kanatti ilma namaa birriidha kan hojjetaa jiru jechuudha. Yoo birrii qabaattanii sobni keessan dhugaa isinii ta'e addunyaa irratti isinii mul'ata jechuudha. Yoo birrii hin qabaanne immoo miskiinni rakkisaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf birrii dhaballeen ta'e miti innillee abirishillee jechuudha. Fakkeenyaaf amma hinuma jira mitiire warri birrii hin qabne akkamaa ta'u as keessatti. Fakkeenya yoo fudhanne nam tokko yoon akkasii godhe yoo akkas goote malee inni jedhu amantalli kana keessaan galte birrii dhabdeettidha biyya alaa deemuu fi birrii dhabdee jennaan birrii kana si kafalla ati akkas godhiitti ittiin si ceesisna kan jedhanidha jechuudha. Ilaala birrii information jireenya namaa balleessiteeti ofii immoo keessaa baatee bakka guddaa gahuuf kan isheen yaadaa jirtu jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wayii Ruuttaa immoo ani natti naasa'ini wayii Ruuttaa haasa'isiin jechuudha. Wayii ishee dhiisii kan isheen jette obboleettiin jechuudha. Hundinuu amma durallee Ruuttaa wajjin dhaabbataa jiru. Baay'ee tokko Ruuttaatti kan isaan dallananii jiranii jechuudha. Obbolaanis abbaanis amma yoo arganii Ruuttaan amma garaatti baattee sila akkas zalazalamuu irra walii gadi otoo bakkuma tokko dhaabbattee amma rabbiin namatti ishee dabalutti
dhaabbatte xuruudha. Akkas qilleensa of naqanii akkas nama ofitti qalbii cabsanii namni qarra miidiyaa kanarraan namatti ilaalee namatti qalbii cabaa oolu sila haamila kanaatiin akkas miti rabbiin nagaa fidu jenna.